baga jala bultii ayyaana irreechaa nagaan geessan. Jala bultii irreecha hora Finfinnee wal argan. Artistoota keenya bebbeekamoof jaalatamoo. Qamar Yusuf. Dinqisaa Dabala. Saddeetiin Marsaa. Gadaan shanaa furtamaa'ee. Anroolam Gosa. Taaddela Gammachuu. Sabako Sabaa Gamtaan Hundacha. Hamel Mal Abata. Yaa shirri boolera. Yaa shirri boolera. Geetaachoo Ayilamaaraam. Alil jenna asham jenna galleera maarri tole. Elemoo Ali. Shakkee shurbee zumaa. Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Barana ka maal taajjabdaniittu yaa jara keenya irreechi barana kam urgooftiin fooloftii Finfinneen ni oromoomte durattis oromoodhuma garuu ni oromoomte anna ajaa'ibsee fi anna kofalchiisee jechuudha. Eessa turtanii durii waggaa kana waggaa lamaan kana waggaa sadan kana waggaa kurnan barana eessa dhokattanii turtanii yaa jara keenya yaa Eenok Dinquu artistoonni biraas eessa turtanii amma gadi nu baatanii nu oromoodha nuun jettanii moo guddifachaa dhuftanii mee kanuma naa deebisaa yaa jara koo baranaan hin oromoomne hin jiru. Raachuun nama baay'ee oromoomsaa jira galatoomii yaa gurba nama baay'ee nuuf oromoomsaa jirta oromoo hedduu argaa jirra. Fridayoch waan hundumti isaanii jechuudha. Nuuf oromoo jiru jechuudha. Nuuf oromoo jiru Finfinneen baay'ee urgooftii baay'ee urgoo keessa jirti jechuudha. Garuu taajjabbiin taajjabe keessaa jechuudha. Ijoollee bakka hundumattuu sunuma duwwaa ta'uusaa garuu xiqqoo ishee maal jechuudha mee shamarree sadi qofa moo afur qofatu mul'ataa jira. Na fuuluma wannoo kana deddeebisnee argaa jirra jechuudha. Oromoo warri kaanoo eessa dhattan warri Oromoon inni kaanoon moodeelistiin inni kaanoo jira dhufaa jira. Warri oromoomne Oromoo taatanii eessa jirtu warri faashishoo isin jedha. Diizaayineroonni illee jirtu. Yaa'u diizaayinii dhuma keessan isin agarsiisaa jiru. Feenet godhaa jirti kunoo artistoota keenya mul'ataa jiranii jechuudha. Warri kaanoo eessa jirtu? Eessa jirtu? Maaliif yoona kanaas hin baatan? Maaliif yoona kana isin hin agarru? Maaliif isin hin ilaallu? Moodeelistiin qabu moo Oromoonii? Moo isaanuma kana qofatu moodeelistiidha? Anamma argaa jirutti shamarran afurmatu nu fuuldura keenya deddeebi'aa jira. Isaanumatu warraqaa jira. Fi warruma miidiyaarra jirra jedhanitu babba'aa jira. Isinoo eessa jirtu warri moodeelistii warri kaanii? Kanarraa nan hafee Finfinneen baay'ee itti bareedee jira. Baay'ee jechuudha. Barana garuu raachutu qopheesse fakkaata. Dhugaa waaqa jiraata. Qophichi guutuun dhibbatti raachuu fi muunar an qopheessaa jiran fakkaatan. Warri kaanirra caalayyuu jechuudha. Raachuun inuma dadhabaa inuma shirri guddi jedha. Cidha keetiif akkasin dadhabdaa laata gurbaan nana. Maachumaanis cidha fudhattee kanuu filaata raachee keenya. Suma qofatu dadhabaa jira. Baay'ee dadhabaa jirta jechuudha. Galatoomii mucaa biyya koo. Galatoomii namoota. Eessa jirtu? Ajaa'ibsadhe keessa immoo uffata aadaa Jimmaattis shamarreedhuma lama mul'ate. Uffata aadaa Booranaattis shamarruma lamatu mul'ataa jira. Maaliif warruma biyya isaatiin maaliif moodeelistootuma biyya isaaniitiin hin badhaane hin faayamne? Kanarraan kana feggaruu yaa Finfinnee. Finfinneen inumatti bareeddee keessa deema nama gootu akka carraa ta'ee mucaa koonna jalaa dhukkubsatee mana keessa taa'ee jira malee anuu naannee liivii isinitti agarsiisaadhaan ture dhugaa rabbii. Finfinneen baay'ee waan addaatiin absharrattee bareeddee jirti. Qophii addaatiin keessummaa simachuudhaa fi
raachuun fa'aa baay'ee dadhabaa jiru. Baay'ee humnaan olii miileen addaraashitti boru galgala jechuudha. Boru galgala artistoota hedduutu wayin immoo yoo viidiyoon kun kamisa galgaladhaan nama isin hojjetaa jiru yoo amma isin ba'uu baatee boru galgala baruu bara guyyaa ta'e jimaata galgala jechuudha. Jimaata galgalaa miileen addaraashitti keessummaa ishee simachuudhaaf aartii ishee simachuudhaaf faana deemuudhaaf faana duukaa bu'uudhaaf jechuun baay'ee jechuudha. Sagantaa addaa qopheessanii isin eegaa jiru. Dhaqaa warroonni baadiyyaarraa maatiin keessan gara Finfinneetti dhufaa jiran akka miileen addaraashii dhaqanii achirratti boqotan tokkoffaan qorrarraayis gibbiirraayis hattuurraayis waan baay'eedhaan hin eegamu waan ta'eef miileen addaraashii odoo dhaqanii bareedaadha. Yoo xiqqaate nama 10,000 olidha kan inni qabatu. Gibbii isaa keessas maal duran jiranii gara sanitti odoo deemanii ijoollee warri baadiyyaarraa dhufan irra filatamaadha. Bakka seeftiidha. Akkasumas immoo masqala addabaabaayittis bakka itti qophaa'ee jira. Gola isaarratti ijoolleen akka of eegdu. Yoo bara kana hattuunis akkasumatti Oromoo fakkaattaa shawarraqxee galtii faana waan ta'eef jechuudha. Akka of eegan eeggannoo guddaa akka godhan waan hundumaa waan godhaniif maaliif bara kana hundumattuu Oromoo jira waan ta'eef jechuudha. Eenyu akka hin jedhamne hin beekamu waan adda hin baanee fi hundumtuyyuu aadaa isaa uffatee uffata aadaa kana hundumatu uffataa jira waan ta'eef jechuudha. Ijoolleen dhufaa jirtan of eeggannoo guddaa godhaa. Bishaan bakka qophaa'ee qofa fudhadhaa dhugaa. Bakka itti qophaa'ee jiru qophoon adda addaa jiru. Iddoo sanii qofa fudhattanii akka dhugdanii asumaan sina afeerraa sinitti dhaammannaa jechuudha. Hunduma isaa kutaa arfanii karaa kallattii arfanii nubba karaa galmaatan abbaan gadoolii dunkaana dhaabanii qopheessaa jiru. Nyaatas qopheessaa jiru waan ta'eef akaayillee haa ta'u warruma abbaa gadaarraa fudhadhaati nyaadhaa. Warruma abbaa gadaarraa fudhadha bitadhaa bituu natti fakkaanne bishaan tola galaa jira natti fakkaata. Warroota akkasiirraa akka maatiin keessan fudhatanii dhugan bakka adda addaa bakka dunkaanni dhaabbatee jirurraa akka fudhatan hattuudhaaf akka saaxilan baane of eeggannoo guddaa godhaa isiniin jedhaa. Kallattii arfaniin iyyuu dhaabbataa jira dunkaanni. Finfinneen warri kaan maaliif alaabaa keenya alaabaa Ijipti jedhan hin beeku abbaa gadaatiin faamtee bareeddee jirti. Finfinneen golli hundumtu karaa kallattiin ittiin galtan hundumtu taaksiin illee jalta balatee akkuma miidiyaa irratti argitan taaksiin illee akkasumatti uffata aadaatiin faamee jira. Uffata alaabaa abbaa gadaatiin faamee jira jechuudha. Kana kanaan akka of eegdanii akka qophooftanii akkuma irraa argitan kan akkuma suura kanarratti argitan jechuudha. Qophiin baranaa qophii addaadhaan qophaa'aa jira. Sagantaa addaatu qophaa'aa jira. Bareedaa baay'ee bareedaa. Baay'ee qophii adda addaa qopheessanii jiru. Sirbitoonni adda addaa sirballee hojjejjabeessuu baadhee jechuudha. Asumaanis karaa tokko sirbillee gaarii natti fakkaatu. Garuu haa ta'u kan warri sirba jaalattaniif siniif haa ta'u jechaa jechuudha. Atti makamaa fa'aa keessanii bareedaa dhaqaa ilaaluunis bareedaadha waan ta'eef jechuudha. Yeroo hundaa waan aadaa ofii abbaadhumatu guddifata. Ammanayyuu guddifatanii asiin gaachuun baay'ee bareedaadhaan jedha. Yoo Waaqayyo na gargaaree dhaqee yeroo tokko namni warri miidiyaa kanarra jirru nu ijoollee miidiyaadha. Amantii kamiifiyyuu miti an hooggannu. Yeroo tokko warri beenxeedha maalidha warri akkas gootanii bakka akkasitti hirmaattanii abdaarii akkasitti hirmaattan jettanii ijoollee miidiyaadha. Miidiyaanii waan tokko gabaasuudha, waan tokko dabarsuudha, waan itti tole tokko, waan itti bareede tokko agarsiisuudha malee amantii kootii koottaa tonaa ilaalaa, amantii kootii kabajaa jechuu miti. Warri amantiidhaan walitti fiddan jechuudha. Kuni aadaa Oromoo keessaa isa tokkodha. Irreechi akkuma wantoota jechuudha ilaaluudha. Aadaadha. Akka aadaa kee guddifachuu natti fakkaata jechuudha. Keessa galee ani waa'ee amantii kanallee waan ani hin beekneef waa'ee isaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti fudhadhaa isiniin jedha. Raachuun duddi isaanii macitaa jira. Raachuu. Indanna isaa bittan miileen addaraashii kana qulqulleessee
maal jedhee hiriyoonni isaa Maskii Mangee, Dooktor Naafyaad akkasuma hundoota daddabalatee baay'ee raachuun itti dadhabaa jira. Kunoo nagartuu dannasaa jira. Duddisaa macitutti sinifan dannasa jedha, sinifan qulleessa jedha. Koottaa wajjin shubbifnaa, koottaa wajjin bareennaa sinin jedhaa jira. Raachuun keessan mucaa isin dammaa faannaniin guddistan kuni koottaa waliin guddannaa, koottaa waliin shubbifnaa, koottaa sinin jedhaa jira. Dhaqaa waliin shubbisaa sinin jenna ka boru galgala miileen addaraashitti raachuun duddi citeera. Dadhabeera raachuu koo sargii keetti fan akkasitti qenxessisii jedha kaani akkuma jalqaboo eegalamsa irratti sii jedheeni qenxesseedhaa jira jechuudha. Warroonni dadhabdanii kana qopheessaa jirtan sagantaa addaatiin qopheessaa jirtan hundi keessaniyyuu galatoomaa sinin jenna. Warroonni achi jirtanii garuu namootatti daddabaladhaa sinin jenna. Qanoo keenya akkasumas miikii akkasumas jijjiiru akkuma asirratti argaa jirtan moolar keenya hundi isaaniiyyuu jiru asirraa. Anaan bashannanuu sinin jedhu koottaa mukaa isaan dannasan iddoo argitanii jedhaa jiru. Kana kaasiniin jenna yaa ilmaan qaqqaalii keenya. Nagaan nuuf bulaa, nagaan nuuf turaa, guyyaa nagaa eebbifamaa. Irreechi kun irreecha nagaa siniif haa ta'u, milkii siniif haa ta'u. Warroota immoo bakka gargara jirtan Waaqayyo sinaa eeguu eegamaa siniin jedha. Bye bye.